Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota channel YouTube Abdullah App. Home YouTube haaraa takka isinii qabadhee dhufee jira. Akkasuma dhimma community tabin duraan kuma tokkotti banama ture booda seera haaraadhaan postii gochuu share gochuu YouTube eegan subscribe dhibbishan nama qabu community tabi banuu eegalee ture. Amma immoo subscribe 30 nama qabuunis banuu eegalee jira jechuudha. Balinaan waliin ilaalla akkasuma seera haaraa hoomii haaraa godhee jira update gochuudha YouTube keessan haaromsitanii your channel irra yeroo seentan eegan amma mata duree heddummeessee jira addaan babaasee jira jechuudha. Hoomiin keenya ni jira yeroo hoomii irra seenne hoomii keenya haala kanaan nuuf fida duraan video jalatti arganna turre live shorty amma garuu mata duree haaraa godhee jira jechuudha. Mata duree haaraa kun baay'ee nuuf salphise jechuudha akkaataan nuti itti fayyadamnu. Tokkoffaa duraan tuqaa sadii tuqnee turre populaarii kan nuti ilaallu amma garuu recently additiif populaarii fidee qobaatti baasee jechuudha. Mata duree video jalatti populaar ka jedhu qobaatti baasee jechuudha. Video keenya view gurguddaa qabu tartiibaan salphaadhumatti ilaallachuu dandeenya jechuudha. Kan viewun isaas guyyaarraa dabalaa jiru. Populaariif recent upload kan nuti haaraa maxxansine tartiiba sanaan akkasuma populaarii qobaatti nu baasee nu kaahee jechuudha. Duraan tuqaa sadii tuqna turre amma garuu mata duree adda godhe duraan live fi shorty kan nuti argannu mata duree video jala ture. Hoomiin ni jira video jira live fa arganna turre shorty arganna turre amma garuu mata duree lamman qobaatti nu baasee jira jechuudha. Video nuti maxxansine akkasuma video gabaabaa daqiiqaa tokko gadi shorties qobaatti nu baasee gubbaara nu kaahee jechuudha. Itti fayyadamuudha salphaa nu ta'e live illee addaan baafnee qobaatti ilaallachuu dandeenya jechuudha. So keessa barbaadaa oolu nu barbaachisu live shorty qobaatti nuuf baasee jira jechuudha. Kanaafuu baay'ee nuuf salphisee jechuudha. Keessattuu warri monetization guutuu bira geessan thumbnail keessan mata dureedhuma video irra tuttuqaa ilaalaa cheekii gochuu qabdu live keessanis qobaatti baaftanii ilaaltu jechuudha. Inni tanu eegan kan amma seerri YouTube haaraan baasee community tabin duraan 500 irraa eegala ture. 500 duraan 1000 ture jalqaba irratti nama subscribe 1000 qabuuf banama booda garuu 500 godhe amma garuu seera tokko ulaagaa tokko namni guuttate community tabii kana subscribe 30 qofaaf banuu eegaluuf deemaa jechuudha. YouTube akkuma duraan channel haaraa bananne channel keenya lakkoofsa bilbilaatiin verify goonuu eegan advanced featuring kun waa sadii of keessaa qaba ulaagaan isaa jechuudha. YouTube Studio Chrome irraa mallattoo setting harka bitaa jala jirtu yeroo tuqne jechuudha. Advanced featuring jalatti waan nuti sirreessuu qabnu jira. General channel upload jedhee jira. Channel irra yeroo tuqne channelin kun mata duree sadii nuuf baasa. Achi jala basic jira, advanced jira, featuring jira. Featuring kun lakkoofsa tokko haga sadii yookaan haga lama qabaata. Kana jala inni sadaffaa advanced featuring dha yookaan immoo inni lammaffaas ta'uu hin mala bilbila keessan irratti advanced feature jedhee jechuudha. Bakka duraan channel keenya irratti verify goonuu jechuudha. Verify yeroo goonuu waa sadii nu kenna. Video verification, valid ID fi channel history qofatama right godhamee jira. Kana jechuun community tab subscribe 30 qofaan banuudha. Video verification waraabnee itti erginaa jechuudha. Kana jechuun video verification sana fuula keenya sekondiidhuma xiqqoodhaaf itti qabnee itti erguudha. Sanaan booda subscribe 30 community tab nuuf banaa jechuudha. Haala ittiin video verification kun itti ergamuuf akkasuma akkaataa video verification kun itti waraabamee ergamuuf community tabin sun ooni itti tahu yeroo gabaabaa keessatti video isaa isiniif maxxansa jechuudha. So carraa bareedaadha keessattuu YouTuberii haaraadhaaf video walii share gochuudhaaf channel walii share gochuudhaaf akkasuma waan barbaadan dhibba barbaadan community keessan jalatti post gochuudhaaf yeroo gabaabaa keessatti post godhachuu dandeessu jechuudha. Mata duree community 500 duraan banamu amma subscribe 30tti banama akkasuma mata dureen addaan bahe kunis baay'ee bareeduudha. Video keenya itti manage gochuudha karaa ifaa nuuf tahe jechuudha. Video community subscribe 30 itti baduga yeroo gabaabaa keessatti eeggadhaan isiniin jedha. Ka haaraa taatan eegan subscribe gochuun akkasuma like share hiriyoota keessaniif gochuu hin dagatinaa isiniin jecha. Barnoonni keenya har'aas kana fakkaata ture akkasin irraa barattan abdii guddaan qaba. Haga barnoota kutaa itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.